Amo sini gochuun danda'u daakuu tokko isinii fiduuf eessaan isinii fidu karaa kamiin isinii fida karaa isinitti qubate eessaan isinii fidu Oromoo yoo taane hin duunaayi maal taane reechi rabbis nu gate namnis nu gate. Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Fayyisaa Leellisaatiin ajajamu karaa deemaa qabuuf barbaadaa jira jedhame. Tibbana yakkisuu kanneessaan Salaaleetti raawwatame akka ba'u kan godhe karaa deemaan halkan edaa poolisiidhaan barbaadamaa turuun himame. Karaa deemaan yaaliin isarratti godhame kun yaalii ajjeechaa ta'uu himeera. Waan karaa deemaan jedhee fi ajaja Fayyisaa Leellisaa kenne bal'inaan isin biraan geenya. Oduudhuma walqabateen ajjeechaa Salaalee addunyaan akka dhageessuuf duulli Justice for Salaalee jedhu jalqabe. Duulli haqa Salaalee gaafachuu kun guyyoota 7 miidiyaa hawaasaa gubbatti gaggeeffamaa jedhameera. Duulicha ilaalchisuun gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin baha Oromiyaatti manneen daldalaatii fi jireenyaatis diigamaa jiru jedhame. Magaalaaf baadiyyaa baha Oromiyaa garagaraa keessatti manneen daldalaatii fi jireenyaa karaa irratti dhiyaatan guutummaatti diigamaa akka jiru jiraattonni himan. Maaliif kan jedhu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin hojii gaggeessituu olaantuun Itiyoo Telekoom hamilee hojjettootaa cabsuun himatamte. Gama biraatiin hojjettoonni Itiyoo Telekoom hedduun isaanii Oromiyaatti kaleessa hojii dhaabanii akka oolan himame. Itiyoo Telekoom keessatti maaltu ta'e bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin baqattoonni Eertiraatii fi Suudaan naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiran gara iddoo biraatti akka dabarfaman gaafatan. Kunis ammoo ajjeechaa naannoo Amaaraa keessatti faannoon isaanirratti raawwachaa jirtu hordofeeti. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Fayyisaa Leellisaatiin ajajamu karaa deemaa qabuuf barbaadaa jira jedhame. Tibbana yakkasuu kanneessaa Salaaleetti raawwatame akka bahu kan godhe karaa deemaan halkan edaa poolisiidhaan barbaadamaa turuun himame. Karaa deemaan immoo yaaliin kun yaalii ajjeechaa ta'uu himuun du'aaf qophiidha jechuun hubachiisan. Injiinar Daani'el Gammadaa yookaan karaa deemaa jedhamuun kan beekamu viidiyoowwan gadadoo uummanni Salaalee keessa jiru ifoomsuu hordofee mootummaan hidhuudhaaf barbaadaa akka jiru hime. Kaleessa halkan mana jireenyaa isaa humnoonni nageenyaatii fi humnoonni tikaa mootummaa marsanii akka bulan ibsameeti jira. Yaaliin amma karaa deemaa irratti jalqabe kunis ajaja Fayyisaa Leellisaatiin kan raawwatamee fi tarii yaalii ajjeechaa ta'uu malaa jedhameera. Mootummaan akka daa'ima jechoota gadi bu'oo Fayyisaa Leellisaa dhaga'uun tarkaanfii kanatti seenuun biyyattii balaa biraatiif kan saaxiluudha jedhan namoonni yaada kennan. Tibbana erga yakkisuu kanneessaan Salaaleetti raawwatamee booda viidiyoon sun akka ba'u kan godhe Injiinar Daani'el Gammadaa ture. Viidiyoon Salaalee kun bahuu booda Fayyisaa Leellisaa karaa deemaan loqoda shanee dubbata. Karaa deemaan jedellaa gogaa uffatteedha. Haa hidhamu jechuun mootummaa ajajee ture. Kanaas ammoo miidiyaa hawaasaa irratti kan maxxanse Fayyisaa Leellisaa ammayyuu barreeffamni sun miidiyaa hawaasaa gubbaa jira. Mootummaan Tigraay irratti duguggaa sanyii akka raawwatu kan ajajan Fayyisaa Leellisaatii fi gareen isaa ammaas Oromiyaa irratti yakka wal fakkaataa duguggaa sanyii labsaa jiru jedhame. Ji'a darbe keessaas Fayyisaa Leellisaa mootummaan shanee balleessuu hin dandeenye yoo ofii isaatiif sodaate maaliif nun lolchiifne jechuun bifa haarawaan duula waraanaa Oromiyaa irratti labsee ture. Oolee osoo hin bulin dubbii isaa kan dhagahe mootummaanis faannoo ajajee Oromoota Shawaa Salaalee akka qalaman taasise. Engadda immoo yakki gareen faannoo ifatti raawwatte saaxilamuu hordofee Fayyisaa Leellisaa faannoon yakka kana hin raawwanne yakkicha kan raawwate shaneedha. Shaneen dhumuu qabdi jechuun faannoon akka hin tuqamne mootummaa akeekkachiise. Kanaaf ammoo namoota akka karaa deemaa viidiyoo akkasii baasan mootummaan ajjeesuu qabaa
hidhuu qaba jechuun barreesse Fayyisaa Leellisaa. Fayyisaa Leellisaa ajaja sun dabarsee guyyaa tokko booda ture kara deemaan qaamota tikaatiin barbaadamu kan jalqabe. Haaluma kanaan halkan edaa manni kara deemaa qaamota tikaatiin marfamee buleera. Haga oduu tana qindeessinutti kara deemaan qaamota tikaatiin akka hin qabamnee fi garee shiftoota faannoo deeggaran kan mootummaa kana jalaa miliqee akka jiru ibsameera. Yaaliin kun irratti jalqabu hordofee deebi'ii kan kennan kara deemaan ani du'aaf qophiidha jedhaniiru. Duuti kootis du'a Oromoon amma du'aa jiru olii mitii jedhan kara deemaan ergaa gabaabaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarsaniin. Miidiyaa hawaasaa isaa gubbatti ergaa kan dabarse kara deemaan naannoon ani jiraadhu guutummaatti namootaan ani argee hin beekneen dhaalamteetti jedhem. Konkolaataan gosa adda addaa naannawa mana kiyyaatti naanna'aa jira kan jedhan kara deemaan yoo na barbaaddan hin hususina natti hima jechuun qaamota isa barbaadan kana hubachiiseera. Du'aas ta'u jireenya ummata keenya gidduutti hunda keessummeessuuf qophiidha kan jedhan Injiinar Daani'el Gammadaa. Kanaaf ammoo diinummaan keessan dhumaa duraanuu beeknaa jedhan ittuu nutti agarsiisaa jirtu jechuun qaamota isa marsaa jiran hubachiise. Anaaf diinni hamaan isa dhugaa koo irratti na ajjeesuu fi na hidhuudha kan jedhan Injiinar Daani'el yookaan kara deemaan. Kanaaf immoo duutii fi hidhaan amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru du'a kootii jedhaniiru. Ani hagaan lubbuun jirutti dhugaa ummata kootii bakka isheen jirtu qotee baasuudhaaf duubatti hin jedhu kan jedhan kara deemaan yeroo hunda dhugaa saba kootii nan dubbadhaa jechuun doorsisaan ajjeechaa dhugaa akka dubbachuu isa hin dhorkine hubachiise. Oduudhuma wal qabateen ajjeechaa Salaalee addunyaan akka dhageessuuf duulli Justice for Salaalee jedhu jalqabe. Duulli haqa Salaalee gaafachuu kun guyyoota 7 miidiyaa hawaasaa irratti gaggeeffamaa jedhame. Ajjeechaa gara jabinaa tibbana faannoon dharraatti raawwatte hordofee duulli cimaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti eegaleera. Duulli kunis haqni Salaaleef kan jedhu yookaan Justice for Salaalee kan jedhu yoo ta'u addunyaan ajjeechaa kanaaf akka gurra kennituuf ummata Salaaleetiifis haqni akka argamuuf duula jalqabameedhaas jedhameera. Walwaraansa qaamonni siyaasaa Oromoo itti yaadanii gaggeessaa jiraniin waggoottan 6 darbee waraana keessa tan jirtu Oromiyaan arra sadarkaa ilmi Oromoo mormaan qalamuurra geesseetti. Ajjeechaan gara jabinaa tibbanaa kun garee gara jabeeyyii faannootiin raawwatamus ajjeechaa kanaaf haala kan mijjeesse waraana Abiyyii fi Jaalmarroon gaggeessaa jiraniin ta'uu Oromoon irratti waliif galeera. Wallaggatti ilma Oromoo morma kutanii mukatti fannisuun addunyaatti kan garsiisan gareen finxaaleeyyii faannoo arra dharraatti viidiyoo waraabaa basma'aam jecha morma Oromoo irraa darbaniiru. Kunis ammoo yakka waraanaa hamaa ta'uu fi gareen kun hagam Oromoo akka tuffatu darbee ammoo gareen kun hagam gara jabeeyyii akka ta'e kan agarsiisedha. Gareen arra bakka to'atetti yakka waraanaa hamaa kana raawwate boru biyyattii bulchuuf aangoo osoo qabate ummata kana guutummaatti akka fixu kurragaa guddaadhaas jedhameera. Ajjeechaan amma dharraatti raawwatamaa jiru kun hatattamaan akka dhaabbatuu fi ajjeechaa raawwatame haqni akka argamu duulli guddaan kaleessa irraa eegalame jalqabeera. Duulli Justice for Salaalee jedhu kun miidiyaa hawaasaa TikTokii fi Facebook gubbaatti kan jalqabe yoo ta'u hawaasni keenya duula kana gama X yookaan Tiwutariitiin illee gaggeessuu qabaa jedhameera. Duulli amma jalqabe kun haqni Salaaleef haga argamutti akka hin dhaabbanne irratti waliif galameera. Kanaaf ammoo miidiyaalee mootummaa dabalatee miidiyaalee gurguddaa jalatti Justice for Salaalee jechi jedhu bal'inaan mul'achuu irratti argama. Miidiyaa hawaasaa irratti barreeffamoonni biraa barreeffamuu dhaabaniiru. Duula kanaan cinaatti mootummaa fi waboonis hatattamaan mariitti akka deebi'an hawaasni bal'aan gaafachuu irratti argama. Oduu itti aanuun baha Oromiyaatti manneen daldalaatii fi jireenyaatis diigamaa jiru jedhame. Magaalaa fi baadiyyaa baha Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen daldalaatii fi jireenyaa karaa irratti dhiyaatan misooma kooriidarii jechuun diiganii uummanni sharaa dhaabbatee jiraachuuf dirqamaa jira jedhame. Haaluma kanaan magaalota akka Ciroo, Mi'eessoo fi darbee ammoo naannoo Harariitti haalli kun hammaatee jiraachuu EJM jiraattota irraa odeeffateera. Naannoo Harariitti keessumaa aanaalee baadiyyaa 3 jiran keessatti manneen karaarraa beenyaa tokko malee bakka bu'iinsa tokko malee akka diigamanii fi namoota dhimmicha morman bulchiinsi naannoo Hararii hidhaa jiraas jedhame.
Naannoo Harariitti dhalattoota Oromoo lafa isaaniirraa humnaan buqqaasuun yeroo dhiyoo as hammaatee akka jiru jiraattonni ni himatu. Akkuma yaadatamu Bitooteessaa bara 2024 keessa diigamiinsa manneenii mootummaan naannoo Hararii raawwate hordofee namoonni 2 ajjeefamanii turan. Walitti bu'iinsi qaamota nageenyaatii fi hawaasa gidduutti magaalaa Hararitti dhalatee ture. Kanaanis uummanni Oromoo lafa isaa irratti qaamota nageenyaa naannichaatiin ajjeefamaniiru. Mootummaan naannoo Hararii dhimma kanaaf wayita sana ibsa baasee tureen ajjeechaa raawwatameef gaddi itti dhaga'amuu ibsee gocha raawwate akka qoratu ibsuun kan yaadatamudha. Amma immoo AGM odeeffannoo torbaan kana keessa argateen mootummaan naannoo Hararii aanaalee baadiyyaa keessa deemuun manneen daldalaa daandii irratti argaman guutummaatti diigaa jira jedhame. Manneen daldalaa qofa utuu hin taane manneen jireenyaa karaa irratti dhiyaatanis guutummaatti kaasaa jiraachuun himame. Hunda caalaa hawaasa kan rifachiise ammoo manneen kana tokko isaaniitiif beenyaan hin kaffalamu. Haaluma wal fakkaatuun achuma baha Oromiyaa keessaa takka tan taate magaalaa Mi'eessootis manneen ummataa seeraan ala diigamaa jiru jedhame. Akka jiraataan magaalaa Mi'eessoo tokko jedhutti manneen daldalaa waggoottan 30 darbaniif tajaajilaa turan magaalaa Mi'eessoo keessaa guutummaatti diigamaa jiru jedha. Yeroo ummanni waan nyaatee bulu dhabee rakkachaa jiru kanatti namoota biizinasii xixiqqoo qaban mana isaanii irratti diigan kan jedhe jiraataan aanaa Mi'eessoo tokko isumayyuu tokkoon isaa beenyaan hin kaffalamnees jedheera. Haaluma kana caalaa hammaatuun immoo magaalaa Ciroottis misooma kooriidarii maqaa jedhuun manneen ummataa diigamaa jiraachuun himame. Akka jiraattonni magaalaa Ciroo jedhanitti bulchitoonni aanaatii fi godina waan mootummaan federaalaa jedhee ol hawaasa rakkisaa jiru jedhan. Cirootti manneen daldalaa diigamaa jiru. Amma immoo mana jireenyaa ummataa diiganii beenyaa kaffaluu dhabuun ummanni bakka bulullee dhabee sharaa hidhatee alatti bahaa jira jedhan jiraattonni magaalaa Ciroo. Haalli kun kutaalee Oromiyaa garagaraa keessa jiraatus inni baha Oromiyaa garuu addumaa jedhameera. Misooma kooriidarii maqaa jedhuun magaalaa Finfinneetii kan jalqabe nama buqqaasuun amma godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti babal'ateera. Oduu biraatiin hojii gaggeessituu olaantuun Itiyoo Telekoom hamilee hojjettootaa cabsuun himatamte. Gama biraatiin hojjettoonni Itiyoo Telekoom hedduun isaanii Oromiyaatti guyyaa kaleessaa hojii dhaabanii ooluun himame. Waldaan hojjettoota Itiyoo Telekoom hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom waan hamilee hojjettootaa cabsuu raawwatteetti jechuun xalayaadhaan komii dhiyeesse. Hojii gaggeessituun dhaabbatichaa Aadde Firiiwwat Taammiruu haala itti gaafatamummaa hin qabneen hojjettoota irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jirtis jedhe. Gamtaan kun Aadde Firiiwwat Taammiruu mooraalii hojjettoota waan jedhamu eegaa hin jirtus jedheera. Miindaa dabaluu dhabuun rakkoo tokko ta'ee osoo jiru ammallee Aadde Firiiwwat Taammiruu kabajaan isiin hojjettootaaf kennaa jirtu gaaffii keessa galee jira jedhe dhaabbatichi. Haalli kun waliigaltee gamtichi dhaabbaticha waliin mallatteesse guutummaatti kan cabsuudha jedhe. Itiyoo Telekoom bu'aa waggaa argachuu booda miindaa hojjettootaa dabaluuf dirqama qabaa jedha. Yookaan bara haarawaa irratti miindaa dabaluun dirqama ture jechuun himama. Garuu Itiyoo Telekoom bara kana hin goone jechuun himateera. Kun immoo dhaabbanni guddaan biyyattii Telekoomiin kun hagam ummata tuffachaa jiraachuu agarsiisaa jedha. Gamtichi hojii gaggeessituu olaantuun Itiyoo Telekoom Aadde Firiiwwat Taammiruu waggaatti bu'aan birrii biiliyoona 27 akka argamu amma dura dubbatanii turan. Kun kanaan osoo jiru naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti guyyaa kaleessaa hojjettoonni Itiyoo Telekoom hedduun hojii dhaabanii turan. Hojjettoonni dhaabbatichaa miindaan ni dabalama jedhanii eeganis dhaabbatichi miindaa dabaluu waan dideef hojii dhaabuuf dirqamanii jedhameera. Magaalota akka Adaamaatti wal mormiin hojjettoota Itiyoo Telekoom gidduutti akka tures AGM odeeffateera. Haa ta'u malee gaggeessitoota tokko tokkoon doorsisaa waan tureef hojjettoonni kun kaleessa hojii dhaabanis arra hojiitti deebi'uun ibsameeti jira. Amma duraas irra deddeebi'iin sanadaawwan ba'an akka agarsiisanitti hojii gaggeessituu olaantuun Itiyoo Telekoom keessatti malaammaltummaa guddistee akka turteetu himamama.
oduu biraatiin baqattoonni Eertiraatii fi Suudaan naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiran gara iddoo biraatti akka dabarfaman gaafatan. Kunis guyyaa irraa gara guyyaatti faannoon isaan ajjeesaa jiraachuu hordofeeti. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota finxaaleeyyii faannootii fi qaamota nageenyaa gidduutti deemaa jiruun baqattoonni Eertiraatii fi Suudaan kaampii baqattoota garaagaraa keessatti argaman lubbuun isaanii balaadhaaf saaxilamuu dubbatan. Hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo guyyaa guyyaan dahoo baqattootaa irratti haleellaa akka raawwatan kan eran baqattoonni Eertiraatii fi Suudaan kunneen gara naannoo nageenya fooyya'aa qabutti akka dabarfaman gaafachuu isaanii maarsariitiin New Humanitarian gabaaseera. Godina kaaba Gondaritti kan argamu kaampii baqattoota Alamwaaj keessatti hidhattoonni irra deddeebi'iin saamicha ugguraa fi haleellaa akka irratti raawwatan maarsariitiin kun baqattoota Eertiraa irraa odeeffachuu ibseera. Baqattoonni tokko tokko kaampii keessa osoo jiranii rasaasaan rukutamuu, kaan immoo moobaayilaa fi maallaqni isaanii irraa fudhatamuun miidhaan qaamaa akka irra gahaa jirus ibsameera. Akka gabaasa New Humanitarianitti yoo ta'e baqattoonni 9 kaampii Alamwaaj keessa jiraatan waggaa kana qofa ajjeefamaniiru. Ajjechaa kana kan raawwatu garee finxaaleeyyii faannooti. Sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee kaampiiwwan baqattoota Kumarii fi Awlaallaa dhiheenya kana cufamuun isaanii ibsameera. Kaampiiwwan kanneen keessa baqattoonni Suudaan haleellaan wal fakkaataan irratti raawwatamuu fi hojii humnaa akka hojjetan dirqisiifamaa akka turan ibsameera. Bara 2021 kan hundeeffame kaampii baqattoota Alamwaaj keessa kan jiraatan baqattoota Eertiraati. Kaampiin kunis kan hundeeffame waraanni Tigraay dhalachuu booda ture. Achii dura baqattoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti kaampii keessa jiraachaa turan. Hooggantoonni kaampii kana walga'ii qondaaltota koomishinii baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin irra deddeebi'iin taasisaniin rakkoo nageenyaa naannoo kaampii kanaa jiru akeekanii turan. Ta'us ammoo furmaanni tokkolleen akka hin kennamneef ibsameera. Kaampii Alamwaaj keessatti daa'imman 7 fi manguddoonni 5 ugguramanii birrii walakkaa miiliyoonaa itti gaafatamuu gabaasni New Humanitarian ni agarsiisa. Walumaa galatti naannichatti gareen faannoo baqattoota irratti fixiinsa raawwachaa jira jedhame. Kun ammoo seera idil addunyaa kan cabsee fi garichi gara jabaataa ta'uu agarsiisas jedhameera.